Thank you. No problem. Thank you. odaa tarabii. Right. Kush media network. Okay, Arthur. Afaan Oromoodhaan goona. Arthur. Okay. Maqaan kee nutti himi har'a moo maaliif maal ta'aa jira har'a? Okay, maqaan koo odaa tarabiidha. Har'a walta'iinsa uumame kana mallatteessine warra hirmaattota hundatti asitti argame. Walta'iinsi kuni kaayyoonsaa biyya kanaaf jijjiirama fiduu, jijjiirama jechuun mootummaa baay'ee kana mootummaa dikteetara kana buqqisuu dimokiraasii fi walabummaa carraa kennu walabummaa jedhu self determination jedhamu akka uummanni egereesaa filachuu danda'utti sisteema sirna akkasii ijaaru warra nuun asitti wajjin walta'iinsa kana uumne warra ideology akkasii qabaatanidha akkuma keenya waan akkasitti yaadan kanatti walitti dhufedha. Okay. Oromoodhaaf yaada erga maal qabda amma waraana isa biyya keessa isa jiru akkam how do you describe it akkam describe goota akkam immoo Oromoon immoo akkam ilaaluun irra jira Oromoof immoo erga maal qabda. Asirra dabalatee qabxiileen isaarra walii galtan osoo irraa hin tutteeti. Qabxiileen achirratti pointi tokko coordination gara waraanaatti akka walii galu akka bakka humni argamu bakka akkaataa strategiin akka unified ta'ee yaada tokko deemnu isatti ijaarame lammaffaa akkan sila jedhe mirga sabab sablammii inni jedhamu akka kabajamu hundi keenya irratti walii galleerra itti dabalee constitution amma jiru akka hin tuqamne amma bii waggaa sadan kana keessatti waa baay'ee keessa waan orkaa ta'ee hojjetaa ture achirraa dabalee waan adda adda keessa babbaasuu yaale nuun amma kan itti yaanne kan jalqabuma mootummaa kana ijaaree xinnoma tokko carraa nuuf kenne constitution kana ijaartee fi innis akka ammaaf akka jirutti afuuqa. Okay. Oromoof immoo yaada maal qabda? Isa waraana isa amma Tigraay beera Oromiyaa irra Beenishaangul irra isa jiru akkam agarta Oromoof maal ergaa maal qabda? Okay, so dura waa'ee Beenishaangul Gumuz waan dubbadhe. Gara sanaa amma dhaga'eera warri liyyuu haayil keessa turanii babba'anii Oromiyaa keessatti achi keessa miindaa dhabanii Oromiyaa dhufanii namarraa hataa jiru makiinaaf hataa jiru uummata ajjeesaa jiru. Kuni kan agarsiisaa jiru mootummaan kun kufaatii irratti dhiyaatee jiru. Seera kabachiisuu danda'ee jiru. Kanaaf uummati keenya hamilee keenya akka cabu barbaannu abdii keessan akka abdataa mataa afa jechuudha. Amalola kana ittiin hirmaatiina yoo gara abiiti. Maaliif abiin abbaa irreedha, dikteetaradha, mootummaa kufaa jirudha. Maaliif fayyuma deemtanii lubbuu keessan dhabdu sirna kanaaf kana dhaamsa. Kan irra dabalatee namoonni tokko iftoomina bakka bu'iinsa OLA yookaan bakka bu'ummaa argatetti gaaffii akkasaa jiru bakkummaa kun akkamiin dhufee wanti miseensonni dhaabaa beekan jira maan kan irraa waan jettu. Miseensa dhaabaa wajjin waboochu keetti. Inni amma irra caalaa miseensonni dhaaba kanaa biyyuma keessa jiru gara biyya alaa kanatti suuta jedhee guddachuu mala maaliif yoo jedhame principaliin waboo tokko yoo irra caalaa yoo decision maker taate nama waa murteessu yoo taate yoo stakeholderii dhugaa yoo taate lafarra jiraachuu qabda. Hangammaatti kan biyya alaatti akka miseensa dhaabaa ta'ee jedhame nama dubbachuu danda'u gara PR public relation dha malee gara hoogganaa waan akkas keessa badaan jiru garuu waan ijaaramu kana. Naa galachuun bakki bu'umsaa kan keessa dhufte akkasiin walii galtee kana malee teessitu iftoominaan wanti ta'ee jiraan jedhe namoota tokko gaaffii kaasaa jiru namoota ifa akka ta'uu fi bakkummaa iftoominaan akka fudhatte ifa nuu godhe. Kuni murtii ajaja olaanaa irraa dhufedha. Maandeetii sanaatiin. Galata. Yeroo guyyaa lamaaf fuuldura immoo akka liyyuu haayilii Oromiyaa keessa jiran akka OLA galaa jiranii qabatee turte
akkam deemaa jira ammas amma gara OLA dhufaa jiru. Dhufaa jiru amma irra caalaa gara lixaa yoo deemte dhibba amma gara laga xaafoo kan kaampii dhiisee gara baadiyyaatti deemee loltoota keenyatti dabalamee dhibba fure. Dhibba torba immoo wiishuma sanatti gara Wallaggaa kanatti dhiisee nutti dabalameera. Amma inni baay'achaa jira maaliif ijoolleen baay'ee kan humna addaa keessa jiranii dhiyooma kanatti dabalamanii lola sirriitti hin beekanii irra caalaas sababa isaan lolaa jiraniif isaan ibadaan yeroo baay'ee waan lola akkasitti galanii harka kennatu booda barumsa siyaasaa kennamaa warra achuma carraa argatu harka kenna manatti deemee feetaman wajjin loluu barbaada kan jedhamudha akkasuma ta'e warra dhisa dheengadda laga xaafootti harka kennatanii waan akkasii keessa kunis itti fufaa jira bakka hundatti amma intarneetiitiin jiru malee silaa oduu baay'eetti bal'inaan daddarba. Gaaffii isa dhumaa xiyyaaraadhaan rukutaa jira biyyi gara kamiseeti maal dhageessaa jirta namni maqannoo irra du'aa jira waan akkasii. Amma jalqaba kamisee gara garbii fi mata horaa irratti buusee booda gara artuma firsiitti buusee ture hangammaatti nama walii galteetti strike lamatti nama 50 walitti ajjeefa. Waa 50 ol jedhu civilian jechuudha nama hidhatee jiru miti. Kun egaa waan manni gara Tigraay kanatti hojjechaa turedha. Waan marraa eegamu dhugaa dubbachuuf waan akkas baay'ee gara jabinaan uummata keenyatti lolaa durus akkasumadha. Kun waan itti fufu fakkaata kanaaf uummata keenyarra kan amma eegamu keessa diaspora keessa kaampeenii jalqabuu qabu. Akka uummanni hawaasi idil addunyaa waan akkasii dhaga'ee pressurii motummaa kanatti buusu akka air striking kun maaliif fayyuma uummati nagaa uummata hidhatee hin jirre fayyuma dhuun qaban. Baay'ee si galateeffadha. Hojii kee hundumaaf akka Oromoo baay'ee si galateeffannaa nuuf jabaadhu. Okay, thank you. Thanks. And where are you normally based?